السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجان توتا في أردو توتا يوتيوب كان كوتي وندي كيسان. بغنا غنا جراتن سنين جرا جرا. غويا هرا وان. إنه ويسين تغرسي سودي ما يجرا وان أنا سنين تغرسي سودي مكانا كيسا. أك غمدان أبدي غدا كباي جرا. أبدي غدا كباي جرا. gara biraati wanti ani isinitti agarsiisuuf deemu jechaadha. Akkuma asirratti arguuf deemtan kana jechaadha. Viidichaa fi footoo asirratti arguuf deemtan kana irraa haasawuuf deemna jechaadha. Wanti kun baay'ee jechaadha. Namoota hedduu taphatee jira. Kun kan isin argaa jirtan kun jechaadha. Bifoota kaameraa xixiqqaa addunyaa kanarra jiranii jechaadha. Kaameraan kunniin keessattuu biyyoota Arabaa, biyyoota Ameerikaa, Awurooppaa keessatti baay'inaan beekama jechaadha. Ijoolleen keenya kan biyya irraa haarawaa dhufan waan kana beekanii namoonni sharri yaadan namoonni tokko jechaadha mana bultii keessa kaayanii mana isaan bulan keessa kaayaniiti waan kana itti fayyadaman mana ati bultu keessa yeroo kaayan jechaadha kaameraa amma asirratti argartan kana mana ati bultu keessa yeroo kaayan yeroo ati uffata baafattu ati argitu isaan telefoon ofiitiin silaalan jechaadha. Wanti kun mul'atu xinnoma akkuma amma as argartan kana jechaadha bifa qalamaatiin jira, bifa ampuuliitiin jira, bifa chaarjiitiin jira. Bifa koffiyaatiin jira, bifa qarrisaa amma asirratti narra argartan kana bifa kanaan jira jechaadha. An amma kaameraa asii godhee yoo as kaa'ee iddoo obboleettiin kiyya takka bultu yoo ta'e yeroo isiin uffata baafattu laaluu danda'a jechaadha. Namni sharri akkasitti yaada. Kana hiriyoonni keenya hundi isaanii beekuu qaban jechaadha. An garuu kaameraa kana qofa isin agarsiisee deemuuf osoo hin taane waan kaameraa kana ofirraa ittisuu dandeessaniin namni kamiinuu akka isin sobuu hin dandeenye waan san isin agarsiisuuf deema jechaadha. Innis appilikeeshinii wayitii appilikeeshinicha kana gad buufattanii appilikeeshinii kana gad buufattanii booda oopin gootanii mana keessan keessa telefoona qabattanii akkam telefoona keessanitti qabattaniiti akkanatti telefoonaan mana keessa deemtan jechaadha. Iddoo kaamereechisanii yeroo ga'e jecha hin iyya jechaadha. Tokko fala sana jechaadha appilikeeshinichi kun maqaan appilikeeshinichi kana inni isa kana jechaadha appilikeeshinichi kun jechaadha. Gabbuufattanii itti fayyadamuu qabdan jechaadha. Warroonni waan kana beektan hin beeknaa maaltu nu ga'ee hanqalaa hin beekaa osoo hin taane namni waan beeku san obboleeyyan ofiitii sheer godhuun barbaachisaadha jechaadha. Gara biraatiin yoo appilikeeshinicha kana illee gabbuufachuuf telefoonni keessan hin dandeenye waan ta'e illee maal gochuu qabdan isinitti fakkaata. Ampuulii hin dalanne tokko yoo mana keessan gubbaatti argitan buusuu qabdan jechaadha. Gara biraatiin chaarjira wayii yoo suuqanii irraa chaarjirri kun dalaguullee ni mala. Kaufii bitatan chaarjira san sirriitti ilaaluu qabdan. Wanti gurraachi wayii jira moo hin jiru xinnaan hanga firee qamadii kan geettu yoo jiraate kaamera qabaachuu isaa shakkuu qabdanii uffata wayii irra kaa'uu qabdan. Koofiyaan namni ittiin fayyadamne mana isin bultan keessa yoo jiraate akkuma waan hin beekne gootanii fuutanii lafa kaa'uu qabdanii. Uffanni namni hin uffanne mismaara mana keessanii irratti ooffannisanii isan gadi buusuu jechaadha. Yeroo tokko uffata keessanii yoo baafattan maabiraatii dhaamsu. Mala akkanaa kanaan fayyadamuu dandeessan jechaadha. Maaliif kaameraan namni arguu hin dandeenye hedduu jira. Qaalamaan jira isiniin jedhee jira. Bifa ampuuliitiin jira. Bifa chaarjiraatiin jira. Kan asirra argattan bifa sa'aatiitiin jira jechaadha. Iddoo sa'aatiin ni zooraa, sa'aatiin ni dalagaa. Sararri sa'aatii gurraacha, sarara sa'aatii gurraacha san irratti argama jechaadha. Sa'aatii kan argaa jiru ni jiraatan jechaadha. Bifa kanaan jechaadha. Amma viidiyicha kanneen daawwatanii kaameraa addunyaa kanarra jiru hedduu nama yaachisan keessa kunniin isa tokkodha jechaadha. Obboleeyyan keessaniif illee sheer godhaa isiniin jechuu barbaada jechaadha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota yuutuubii kan kooti. Hordoftoota HM Yaaya yuutuub warri haarawaa dhuftan jechaadha. Hundi keessanuu yuutuubii HM Yaaya yuutuub jettanii seentanii sarchi tuttanii iddoo diimaa subscribe jettu san gattuuttan jechaadha. Xinnoo eeddanii iddoo bilbilaa isaaniis gattuuttanii maatii kiyya taatanii waan gaarii waliif sheer goona jechaadha. Nagaan naa tura yeroo biraadlee waan adda ta'e yoo qabadde isin dhiyaachuu barbaada jechaadha. Akka nagaan naa turtan isiniin jedha. Bye bye.